አንተ ሲያሳድግ ብሬን ጨርሻለሁ። አንተን ለማሳደግ ብሬን ጨርሻለሁ። በአንተ ምክንያቱ ፈመስን ሆኛለሁ። አሁን ደክመኛል፣ መላጣ ሆኛለሁ። መላጣ አርካለሁ፣ መላጣ አርካለሁ። ትጂ ምን ሆነሽ ነው እህቴ? ምንም አልሆንኩም፣ ከሳራ ነው እንጂ እኔ ተጫወትኩ ከፀጉሬ ጋራ። አሁን ይኸው መጣሁ፣ ተገላግያለሁ። እድሜ ለመቀስ ተገዛግያለሁ። ፀጉሬ እንዴት ነው አባቴ? አንተን ለማሳደግ ብሬን ጨርሻለሁ። ይህ እንዲወልቀው ነው ወይም ያበሻ በሁሉ አሁን እየገዛው ያው ተገላገልኩ፣ መላጣ ሆኛለሁ። አንቴን ከቆረጥኩት ንፋሱ ነፈሰ ፀጉሬ ውስጥ ወጣ። ቆረጥ ባሌ ቅር እንዳትለኝ የኔ አባት፣ ምንም ችግር የለም ትኖራለህ በልብ። የኔ አባት ችግር የለውም ትኖራለህ በልብ። ባሌ ቆረጥኩት ፀጉሬ፣ እግዚአብሔር ያደረገኝ መላጣ ችግሬ። ጋና ጋጅራ ዌልካም በከነ ያርፍታል ያደ ተረካሉ በዳም obboleessa koo okkeessi homaa si godhuu dhiisuu dandeessi. Ginnummoo warra mana arabaa jiru rakkina baay'ee keessaa nu baastee koo ganniin kan warra biyya keessaa dhageeffan Oromoo biyya jiru warra biyya keessaa garuu beeka malee warri biyya arabaa soldee barki mara kaatee hudduu asiin hudduu salamaa jechuudha. Teessoo teessee Oromoon gargaare Oromoo kanis araa kan barki kijibduu abuutu sob warri laayii barate barki teessoo sobdu arraa deebirulee nama nuu. yaa rabbi salabte namaan jedhe salabtee jechuun kabajaa qaba guddaa fira kanaasee waa'ee baalaqee waa'ee dhimma qabu haasa'e malee duroon sagaleen kun nagaama dubbadhu nagaamaa sa'i al tokko na dhaggeeffatan waan gaafii kiyya sin gaafadhe nan bu'a. Taappee wala jala jeetan guddi garuu duroon ati gaafa gargaartuuni ganniidhaaf jetteeti moo rabbirraan argadhaa jettee gargaarti? Ganniin jireen gargaareen kunimmaa intalee waan rabbiin gargaaru intala abaaramtu rabba abaaree biyya baas. Maal abaaramtu ta'uu dhiisuu keessatti beektaan. Dammoo manni gubachuun manni si kan gubate immoo hirreechaan duradha. Hirreechaan dura kan gubate. Manni ilaalu fudhatu ati hin beektan ijoolleen biyya arabaan beektan nutu beeka ani si gabar keessaan. Ani sirriitti hin beeka. Ani sirriitti hin beeka. Ani kanatti hin beeka. Waa'ee ganniin anatti hin beeka. Ani sirriitti hin beeka. Ayyee amma yoo kaameraan fuudhaa gurraacha mana gubate ittiin bireen mara gurtanii like camera matu walitti fide koyyaa kameraan biroo lakkii isaarraa fuudhaaf kamera matu walitti fide baadhuffachuuti duroon ati yoo ofumaa kan keeti ajandaa mataa keetii barbaadde ishee fuutee suuraa jiraatte nama dubbata malee waan dhugaa dubbate jaallatu dhugaa liqimsaa gadi karas duroon waan kennite tokko ittiin gaaffii kennite waan kennite tokko kaneenyo masaaka isa gaafachaa jira. Gaafi kamaal? Dhiiboo tiktok kee irratti profaayiliin kee footuma kee dhaqu uumamu waaqeega si uume moo fi waan footoo faranjii isaa wanta deemus si dhoowwate. Namni dhugaa dubbatan bichaan kan ta'u namni soon bichaan rola gasii keessa warra waa'ee naqee qunnumne bara ani siin kee qunnumne bara ni galee maali kun hattuun bichaan wallaahi guutuun keessan hattuu jechuudha ni galee afuuftuu ganda isin bar nama dhugaa isinii dubbatu nama dhugaa isinii falmu jechuudha hin jaallattu bar rakkoon keessan kana wallaahi nama dhugaa isinii dubbate haqa ijoollee shamarranii barbaadachaadhaan maaliif ijoolleen shamarranii obboleettiin qaba obboleessan qaba birri nyaatame deebi'uu qabu kaadhas maaliif namni bira dhaabbachaa jiru kun bishaan sabalatti naqee kadhannaan fayyisee jira. Okkee kadhannaan immoo birrii miti. Namni sheenni tokko birrii fudhatee nama fayyisu dhugaa rabbii. Sheenni tokko birrii fudhatee nama gabbiri tola rabbii jechuudha. Eega waaqayyo isa ergee waaqayyo fayyisee birriin guurame deebi'uu qaba. Nee badhumata dubbiin ni galee namichi fayyise kun haa galatoomu. Ammallee warri dhukkubsataa jirtan dhaggeeffadha. Warri Dubaay keessa cinqamaa jirtan birrii uummata Oromoo guruu dhiisaati. Dhaqaa namicha kana bira isin fayyisu. Halalooyya dhugaa rabbii. Ni galee
Eega akkana ta'e deema warri kuusaa birri amma bora gabbaateen birri tokko nu gaafatinaati. Namni kun isin fayyisu bira deema. Warri amantaa kiristaanaa warri amantaa musliimaa bira deema fayyaa. Mata dubbisni. Malee wanti isin gatti dhuftanii muudii qotan jiru bara. Alqaabaatii bichaa jechuudha. Likki isin tima wallaahi dhugaan jaalatu isin galee. Yoo likki isin timanii isin arrabsan malee Oromoon irraa gadi bu'uu dandeessu. Yee. Maaloo naarini sanyii naarini. Dafteen wala dhufu. Baay'een aarsanii kan dhugaa ijoolleen maaliin namaa gochuun danda'u. Lakki naarini. Lakki yaa hikiya waa si himaanii. Jiruun kan nama darbatina xiqqoo Oromoon naarsanii. Oromoonsi Ammaaniin balleessa duroon. Bee walii galtee dubbaddaa ijoolleen keenya wanjala sin wajjinaa jechuudha. Amma mucaan kun dhugaa dubbachuu kanaan yoo ganniin akka buleetti kiyyaa jedhee qarqaaremi. Ganni namni kamuu akka soos miidiyaatti beekan jechuudha. Ganni mana madaamii teessee nama kamuyyuu kan qarqaartu. Egaa kan hundumti keenya qarqaarre jechuudha. Egaa garuu immoo ganniin hin dhukkubsannee jedhanii ijoolleen hedduu yaada ka'ee jira. Akkasumallee deemee gammeen birriin akka deeffamu mucaan akka birrii deebisee viidiyoo hojjetee ture. Sababii kanaan nama Birrii dhibba lama shantama deebisee ture. Ashandaa uumaa kan jiru. Amma illee deebi'uu qaba okkee. Amma illee deebi'uu deebi'u. Ani amma diroonittis qabamaa hin jiru. Egaa kan amma Eessaadha faayyaasii makiinaan dura eegatte. Adeessa jechuudha geewwan obbo ijoollee waadaan dhugan eegalee si gargaara jechuudha birriin kennin akkaawuntii erganii nuuf hin galle kunaadha. Biroon gacheen. Musof jechuudha ijoolleen. Ishi ati eenyurratti geessite diroon? Gammee irratti moo eenyu maqaan isaa? Baqqalaa irratti moo tokkollee hin jiru? Yaada akkaawuntiin ergame taa'ee guruppiin godhamee akkaawuntiin ergame achirratti jechuudha. Maqaan akkaawuntiin irratti himamee naani. Ishi nuti amma jechuudha. Gammeen illee baqqalaan illee warroonni haduusan gargaarsa godhaa turanii akka raachuu tasaa hin jiru. Sooliin hin jira. Aduu gargaarsa godhamaa ture sana. Deebee faasikaan hin jirti jechuudha. Isaan nuuf ba'anii wanta kana maftee haa kennan malee asitti nuti sababii ganniitti qabatee abbaan keenya akka lafamu nuti barbaannu abadamu jechuudha. Maaliif? Abeetii akka godhi kamanaa kun. Bakkee kanatti viidiyoo jala kaasee gaafatan iyyuu kan dubbiin fide kana hunda kan jirre. Paaspoortii si kennamee irra dhufaa jira eeggataa jirre guyyaa muraasa kan jirre dhufanii jedhan kanaaf kana hunda fide. Siya tokko miyuutii qabadhaa waasniif hima siya tokko ani wallaa jimmaa kana hojii yaada tokkoon qabaa beektee gaafa masaan as ba'anii viidiyoo waraabanii birrii kadhachaa turan sana dhugaa rabbeen viidiyoo waraabee hin sobanii ganniini sobdi nu kubsanne jedheeraas laata. Jalqabuma gaafa isaan viidiyoo as ba'anii waraaban maaliifin immoo jedhe beektu jalqaba gaafa isheenii Jordaan irraa dhuftee yaadattu yoo ta'e geemii qabattee guyyaa lama utuun bulinii madaamin tikeettiin irraa kutuuf jetti biyyatti nagashuuf jetti utuun hin beekin jetti. Geemii maxabattee waan birrii argatteef biyya jijjiirachuu barbaadde kijibni immoo madaamiitu tikeettii utuun hin bare gaafa manni gubate. Manatu gubatee qabeenya isheenii geemii qabattee Dubaay dhuftee suuqii banatteetu gubatee kanaafuu qabeenyi sun bakka buuf qabeenya koo gubate na gargaaraa yoo jedhan Oromoon hin gargaartu waan ta'eef dirqama ganni sireerra ciistee ittiin kadhatuu qabu jechuudha isinii galee. Kanaafuu ayyaana mucaa kanaa wajjin yaada wal fakkaataa hin qaba. Qaanii sana galgaluma isaa viidiyoo irratti waraabeera. Yaadni kee Oromiyaa sirriidha. Lammaffaa immoo kam isinitti fakkaate? Fuulli isheen gurraacha naamni jenni saanjarii hojjechiifachuuf natti fakkaata yaa'u fuula jijjiirachuuf jechuudha. Kanaafuu yaa'u birrii walitti sassaabbattee yaa'u immoo wanti ittiin dalagdus waan hin qabaanneef. Waan jarri nutti ergan keessa dhagee kanatu keessaa qabbeenu inni kun maali inni diimaan kun googidii irra jiru wanni kun googidii irra qabbuusa isaa warri nutti ergan Miila namni keenya jechuudha. Aduu maallaqa sabasabaa sinitti aduu maallaqa sabasabamaa jedha seeti gammeeffaan jechuudha. Dhukkubni ishee dhibeen ishee waraqanii kan ta'u torbanii jedha deebisaan immoo turumanii bittaan bobba'aa jedha. Namni keenyas maallaqa kan guutaniif jechuudha. Sanumtuu saroodha dhugaa rabbi maali yoo jedha kam sinitti fakkaata. Dura waraqaa ishee sana udullaalee zimmettanii maallaqa sabasabdanii kennuu keessatti sareedha sinitti dhugaa rabbiif jechuun maaliif maatii keenya